Seenaan kilaba kanaaf himamu faallaa akkanaa ture. Garuu seenaan waggoota 8 shaampiyoonummaa taateen biyya bakka bu'anii sadarkaa Afrikaatti hirmaachuu kilaba kanaa haala suukanneessaa ta'een irraan gadee konkolaate kaartaa dorgommii sadarkaa biyyattii irraa haqameera. Kilaba kubbaa miilaa Jimma Abbaa Jifaar akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2010 baruma liigichatti guddateen waancaa Piriimiyer Liigii Itoophiyaa injifachuun seena qabeessa ture. Sana duras ergasiis kilabni kana raawwatee hin jiru. Itoophiyaa bakka bu'ee taphoota gulaallii duraa Champions League kilaboota Afrikaa irrattis hirmaateera. Hanga bara 2014 gara liigii olaanaa Itoophiyaatti gadi buutti Piriimiyer Liigii Itoophiyaa irratti hirmaachaa ture. 2015 fi 2016 liigii olaanaatti hirmaate. Saffisni kufaatii isaa liigii tokkoffaa Itoophiyaa isa sadarkaa dorgommii sadaffaa biyyattiin isa gahe. Bara kana immoo liigii tokkoffaa Itoophiyaatiin taphoota 18 keessaa qabxii 19 qofaa qabate. Tapha xumuraa silaa liigicha keessa hafuu maluun kaleessa kutaa magaalaa Booleetiin injifatame dorgommii sadarkaa biyyaatti geggeeffamurraa bu'eera. Kilabni waggaa 8 dura shaampiyoonii Itoophiyaa ture kun akka kilabaatti itti fufuunsaa yaaddoo keessa ta'e. Bara eger yoo itti fufeef dorgommii sadarkaa naannootti geggeeffamurratti hirmaata. Hoggansi kilabichaa yeroodhaa gara yerootti itti jijjiirame. OBN'if yeroo garagaraatti deebii kennaa tureen rakkoon faayinaansii kilabicha sakaaluu himaa ture. Hoggansi rakkoo kana adda baasee himu kun furmaata itti laachuuf garuu tarkaanfiin fudhate laafaa fi kilabichi seenaan isaa yoo badu taa'ee ilaaluurra kan darbe miti. Ispoortiin meeshaa siyaasa lola hin qabne soft power keessaa tokkodha. Ispoorteessitoonni ambaasaadarota biyyaa yookaan iddoo bakka bu'aniiti. Waraana addunyaa lammaffaatiin booda yeroo wal dhabdee ilaalchaa Cold War bara 1947 haga 1991 gidduu yeroo ture biyyoonni yaadaaf humna qabanu mul'isuuf meeshaa waraanaarra sochiilee ispoortiin humna qaban mul'isuun mala tokko ture. Abbaa irrummaa isaatiin kan beekamu Adolf Hitler Olompikii bara 1936 kan qopheesseef biyyoota lixaatiin kan qeeqamtu Chaayinaan Olompikii Beijing 2008 kan qopheessite. Saudi Arabiyaan liigii biyya ishee beeksisuuf maallaqa guddaan taphattoota akka Cristiano Ronaldo faa kan ofitti fudhatteef. Qatar waancaa addunyaa kan qopheessitee fi taateewwan ispoortii biroo dorgommiirra ergaa darbe waan qabuufi xiinsammuu hawaasa isaanii jabeessuuf jijjiiruu jabina ofii ormatti mul'isuu fi hariiroo gaarii biyyoota biroo waliin qaban jabeessuu faayidaawwan qaamonni kunneen ilaallatanii hojjetan keessaa eeramuu danda'a. Sadarkaa biyyaatti kilabni maqaa guddaa horatee amma akka lolaa yandoo booda dhufee darbuutti irraan gadee konkolaateera. Furmaanni isaa garuu harkuma hoggantootaa jira.